Torban kana keessa yaa'iin caffee Oromiyaa gaggeeffamaa ture. Yaa'ii kana irratti pirezidaantiin mootummaa naannoo Oromiyaa dhimmoota nageenyaa irraa haasa'aniiru. Nageenya waaressuuf aarsaa barbaachisaa hundanii kaffallaa akka jedhan pirezidaantichi naannoo Oromiyaa keessatti nagaa buusuuf hojjetamaa jiraachuu dubbatu. Akkasuma waa'ee kellaa seeraan ala Oromiyaa keessa jiruus haalaan irraa haasa'ameera. Kellaawwan seeraan alaa akka kaasan waadaa galaa turan. Akkasuma milishoota seeraan ala uummata irraa maallaqa saaman gochaa isaanii akka dhaabanis dubbatameera. Waa'een galii mootummaa naga'ee malee uummata irraa sassaabamuus ajandaa ta'ee haasa'ameera. Oromiyaa keessatti uummanni ba'uuf galuu yaaddaa akka jiru, kaffaltiin mootummaa ijaa gurra hin qabne daangaa akka godhatu waadaa seename. Kanneen uummata irraa naga'ee malee maallaqa sassaaban to'atamuu akka qabanis dubbatameera. Dhimma biraa yaa'ii caffee 8ffaa waggaa 4ffaa bara hojii 6ffaa irratti pirezidaantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa kaasan dhimma nageenyaati. Nageenya waaressuuf jecha aarsaa barbaadamu hunda kaffallee, fageenya barbaadamu hunda imallee, madda wal waraansaa gogsinee, shirtootaaf shira isaanii qolannee imala keenya gara ol ka'iinsaatti ni ceesisnaa jedhu pirezidaantichi. Rakkoo nageenyaa keessaa fi alaan nu quunnamaa tureef osoo hin jilbeenfatin uummata keenyaa wajjin ta'uudhaan itti ciccinee balaa sirnaa fi biyya keenya irratti aggaamamaa jiru kamiinuu qolachuun danda'ameera ka jedhan pirezidaantii naannoo Oromiyaa ture. Uummanni keenya gidiraa guyyaa guyyaan irra gahaa ture irraa ka'uun harda luugamee, qotiyyoo camadee, gaammee baasee dargaggeessatti qambara hidhee akka aadaatti waamicha taasisaa tureeraa jedhu. Mootummaan naannoo Oromiyaa gaaffii uummataa eeyyantaa guutuun fudhachuun qondaaltota waraana bilisummaa Oromoo gaaffii nagaa simatan wajjinis waliigaltee nagaa mallatteessuun boqonnaa haaraa saaqeeraa jedhu. Ta'ullee namoonni qeeqanaa immoo Oromiyaa keessatti ammallee nageenyi boora'ee osoo jiruu, biyyattii keessatti ajjeechaa suukanneessaa hedduun hawaasa nagaarra gahaa utuu jiruu dubbii akkanaa taasisuu isaa qeeqaniiru. Obbo Shimallis akkasaa jedhan malee jeneraalonni isaanii ammallee lolaaf qophaa'uu isaanii ibsaniiru. Mootummaan agarsiisa waraana humna qilleensaa taasisaa osoo jiruu obbo Shimallis nagaa buusuuf hojjetaa akka jiranitti dubbatameera. Gama isaaniitiin waboon haleellaa cimsuu beeksisu. Naannaawwaa magaalaa Finfinnee kataate sulultaatti qondaalonni mootummaa guyyaa 2 dura haleellaa waboon du'aniiru. Waboon mootummaa Keeniyaan daboo kadhatee wayita nu lolaa jirutti funyaan Finfinnee jalatti haleelaa jirraa jechuun himeera. Haalli kun daranuu caasaa mootummaa haamilee buusaa jiraachuun oolu. Mootummaan Itoophiyaa daangaa irratti humnoota Keeniyaa waliin waboo lolaa akka jiru beeksiseera. Gama kaaniin ammoo Finfinneen muddamsa waraanaa jala jiraachuu kan agarsiisu dirooniin kamillee qilleensa ishee irra akka hin balaliine dhorkaan kaa'ameera. Tarii kun caasaan mootummaa sodaa guddaa keessa jiraachuuf agarsiiftuu ta'uu hin oolu. Torban kana inni biraan mataa miidiyaa ture waa'ee xaa'oon wal qabsiisee maxxansa qondaalli mootummaa Taakkalee Uumee katabe ture. Maxxansa qondaala kanaa waliin suuraan xaa'oo barri irra darbe mul'ateera. Kun ammoo mufii olaanaa kaasuu danda'e. Mootummaan xaa'oo yeroon irra darbe uummataaf raabsuuf qophaa'uusaa kana Jawaar Mohaammed cimsee balaaleffateera. Namni siyaasaa Jawaar Mohaammed mootummaan xaa'oo yeroon irra darbe kalafa balleessuu danda'u uummataaf raabsuuf jedhaa jechuun mootummaan fuula feesbuuka isaan katabe. Suurri xaa'oo bara 2022 maxxansa qondaala mootummaa kana keessatti argamuun haalaan ijoo miidiyaa ta'uun irraa haasa'amaa tureera. Xaa'oo kana mootummaan Misir irraa bitee galchuu isaa himamaa ture. Xaa'oo yeroon isaa fixate lafaaf balaa olaanaa ta'uu kan himan namoonni gochaa mootummaa kana cimsanii balaaleffataa turaniiru. Ta'us obbo Taakkalee Uumaa boodarra dhimma sanaaf dhiifama gaafateera. Suurri maxxanfame xaa'oo raabsamuuf jedhu akka hin taane hime. Kun ta'ee waa'een naannoo Tigraay Itoophiyaa keessaas waraana simachuuf akka jirtu dubbatamaa tureera. Walgaarreeffannaa Dabratsiyoon Gabra Mikaa'elii fi obbo Geetaachoo Raddaa guddatee jiru naannicha waraanatti oofuu malaa jedhamee yaadda'ame. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi Ahimad dhimma kana irratti dhaamsa nagaa buusaa jedhu kenneeraafi. Ta'us dhaamsa isaa keessatti madaa wayyaanee tuttuquun oolle. Kun ammoo garicha biratti balaaleffatameera. Muummeen ministeera Itoophiyaa Abiyyi waggaa 2 darban gaagaama uummanni keessa ture yaadadhaa jedhe. Kisaaraa waraanaan dhufe sana yaadaatii nagaa buusaa jedha waamichi afaan Tigriffaan taasifame kun. Mataan TPLF ammoo uummanni Tigraay of kabachiisuuf lolate. Bilisummaaf lola geggeessetti uummata boonu malee uummata itti qaana'u mitii jedheera. Dubbii kanas qeeqee jira. Qondaalli TPLF Aadde Feteleworqii Gabra Mikaa'el muummeen ministeeraa ergaa nagaa buusaa jedhu nama kennu fakkaatee nu doorsisee jettee himatte. Ergaa isaa keessa sodaachisoo jira. Kun uummata Tigraayiif hin malu jechuun qeeqaa turteetti. Atakaaroo gamaa gamanaa kana ilaalchisuun xiinxaltoonni naannichi
waraana keessummeessuu akka malu himaniiru. Haala kanaan itti fufee jennaan Tigraay keessatti lolli biraan akka dhalachuu danda'u tilmaamameera. Egaa dhaggeeffattoota keenya qophiin har'aaf qabannee jirru kanan gammaa dhaggeeffattan ture. Qophii wal fakkaatuun hanga walitti deebinutti nagaan nu tura.